Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolii global media irraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu guyyaa kanaa kan isinitti himu Antolchaa Huseen Maddaati. Oduu guyyaa kanaatiin oduuwwan jajjaboo biyya keenyaa kan isinitti himu ta'a. Oduuwwan kunniinis waa'ee lola mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jiru kan ilaalatudha. Oduu keenyaa ijoodhaan abbaan taayitaa balallii xiyyaaraa geejjibaa Ethiopia Qilleensa Tigraay irraa xayyaarri bararuu hin qabu. Xayyaarri tokko yoo garasitti kan bararu taate warri Tigraay xayyaaricha haleeluu mala jechuudhaan xayyaarichi balallii akka dhaabuun dhoorgameetii jira. Itti aansuudhaan immoo guyyaa kaleessa raayyaan ittisa biyyaa Ethiopia Halleellaa xayyaaraa magaalaa Maqaalee irratti gaggeessuudhaaf yaalee ture. Xayyaarri kun Halleellaa kan gaggeesse ta'us Halleellaadhaan namni tokkollee osoo hin miidhamin hafeetii jira. Oduuwwan kanaaf kanneen biroo isin buufnu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isinii darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Ergaa bulchiinsi pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay biyyi tokkollee Itoophiyaanis akkasuma naannoon kamiyyuu balallii xiyyaaraa gara Tigraay akka hin goone xayyaarri tokkichi gara Tigraay kan balali'u yoo ta'e Qilleensa irratti dhabama isa goonaa gatii madaalawaa ni kenninaaf ergaa jedhee booda xayyaarri garasitti balaluun hin jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa Dr. Dabratsiyoon yaamicha kana yookaan akeekkachiisa kana kan dabarsan xayyaara idilee fakkaate xayyaarri raayyaa ittisa biyyaa dhaqee akka isaan hin dhoofne ofirraa dhorkuni. Raadaariin guddichi balallii xayyaarallee ofirraa deebisuu danda'u kan Tigraay keessatti argamu. Xayyaarri tokkichi yoo garas kan deemu taate qilleensuma irratti akka daaraa godhutu beekameetii jira. Kanaaf namni kamuu nageenya isaatiif jecha yeroo lolaa kanatti balallii xiyyaaraa gama Tigraayitti akka hin goone pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay akeekkachiiseetii jira. Kanumarraa ka'uudhaan naannoo Tigraayitti balalliin xiyyaaraa kamiifuu Itoophiyaatti cufaa ta'e. Akka gaazexaan bariisaa gabaasetti naannoo Tigraayitti balallii xiyyaaraa kamiifuu cufaa waan ta'eef xayyaarri kamuu akka hin balaline abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa beeksiseetii jira. Akka abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa beeksisetti hanga lolli Tigraay fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru furmaata siyaasaa argatutti balalliin xayyaaraa tokkichillee gama Tigraayitti akka hin gaggeeffamne dubbateetii jira. Onkoleessa 25 bara 2013 eegalee balalliiwwan xayyaaraa idila addunyaa fi Itoophiyaa kaaba naannoo Tigraay cufaa akka ta'e abbaan taayitichaa ibseetii jira. Maddi oduu kanaas ministeera geejjibaati. Akkuma ministeerri geejjibaa jedhetti abbaan taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa kana booda hanga lolichi gama tokkotti bu'utti yoo xayyaarri tokko garas kan deemu taate akka tasaa warri Tigraay xayyaara kana dha'ee imaltoota kana barbadeessuu danda'a waan ta'eef kanaaf hanga lolichi tasgabbaa'utti murteen siyaasaa araarri siyaasaa hanga argamutti balalliin gama Tigraayitti godhamu biyya keessaa fi biyya alaallee kan gamasitti godhamu akka dhaabbatu abbaan taayitichaa beeksiseetii jira. Osoma kanaan jiru guyyaa kaleessa xayyaarri naannoo Tigraay irra barariitu takka akka mul'attetu gabaafame. Isa kana kan gabaasu aktivistoota warra Tigraay. Akka aktivistoonni warra Tigraay jedhanitti xayyaarri takka humna qilleensa Tigraay irratti kan mul'atte yoo ta'u yeroo balalliin xiyyaaraa naannoo Tigraay irratti dhorkametti Qilleensa Tigraay irratti xayyaarri deemuun eessaa dhufte jechuudhaan namooti hunduu ija gatii qabduun ilaalaa turan. Dhumarratti xayyaarri kun naannoo Maqaleetti haleellaa kan raawwatte yoo ta'u boombii misaa'ila guddaa kan darbatteedha. Boombiin xayyaarri kun darbate naannoo Maqaleetti kan kufe ta'us miidhaa tokkollee osoo hin dhaqqabsiisin akka hafe aktivistoonni Tigraay ibsaatii jiru.
Halleellaan Maqaalee Tigraay irratti fudhate kan kaleessa xayyaaraan haleeluudhaaf yaale bifa kanaan harkaa Fashaala'eetii jira. Akka yaada Maqaaleetti Halleellaa xayyaaraa kanaan naannoo magaalaa Maqaaleetti waraan argamu barbadeessuuf ture. Garuu haa ta'u waraanichi hin barbadoofne. Halleellaan xayyaaraa gaggeeffames bakka silaa ergame irratti osoo hin tahin bakka biraatti kufuudhaan xayyaarri halleellaa gaggeessite galma yaadame san osoo hin gahin deebi'uun beekameetii jira. Aktivistoonni warra Tigraay afaan Tigraayiin fuula Facebook isaanii irratti akka barreessanitti ummanni Tigraay baga gammaddan Halleellaan paartiin Biltsiginnaa karaa Maqaalee biyyaatiin nurratti raawwate Halleellaan xayyaarichaa nurratti raawwatamus Halleellaa xayyaaraa kanaan namni tokko nurraa miidhamuu dhabuun isaa gammachuu guddaadha baga gammaddan waliin jedhaatii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo aktivistoonni warra Tigraay ummata Tigraay karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatii fi karaa TV idileetiin jajjabeessaatii jiru. Ummanni Tigraay seenaa waggoota 200-300 yaadadha. Sirni naftanyaa kaleessa akkam akka nu godhaa ture waliin beeytanii sirna dargii guffisuudhaaf ilmaan Tigraay 200 ol akka awwaallee hin beeytanii wareegamtoota warra Tigraay yookaan samaataat jedhan sanniin akkamitti akka waggaan isaan yaadannu hin beeytanii kan biyyaaf kufe waggaan akkasitti yaadatama. Kanaaf biyya abbootiin keenyaa 200 ol itti dhumanii bilisa nuuf baasan har'a Dr. Abiy Ahmed gabrummaa jalatti yoo nu harkaa deebisu dhaabbannee ilaaluu hin qabnu. Ummanni Tigraay jabaadhaa of ijaaraa of kakaasaa jechuudhaan ummata Tigraay hidhachiisaatii jiru. Aktivistoonni karaa sooshaal miidiyaatiin yaamicha kana kan dhiyeessan yoo ta'u warri biyyaan mootu qonnaan bultootatti onnee horuudhaan seenaa itti himuudhaan waan kaleessaa abboonni isaanii qabsaa'aniif akka lafatti hin ganne diinni akka harkaan balleessine itti himaatii jiru. Takka Tigraay kabachiisu takka duunee akkuma abboota keenyaa biyyee ta'uudha jechuudhaan yeroo ammaa kana ummata Tigraayiif yaamichi guddaan dhiyaataatii jira. Ummanni Tigraayis seenaa isaa kana akka duubaa yaadachuudhaan humna addaa poolisii naannoo Tigraay wajji ta'uudhaan akka waraana Ethiopia Maqaalee ofirraa qolatuu fi hanga maayyiitti loluun ummanni Tigraay waadaa mataa isaatii galu. Aktivistoonni kunniin karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin yaada ummata Tigraay ibsaatii jiru. Ummanni Tigraay warra paartii TPLF wajji ta'uudhaan hanga dhumaatti falmachuudhaafis qophaa'eedha jedhaniitii jiru. Egaa ummanni Tigraay miliyoona 5 keessa miliyoonni 3 warra hidhannoo gahaa hidhannoo ammayyaa qabudha. Kanaaf salphaatti warra Maqaaleetiif harka hin kennu jedhameetii jira. Oduu kennaa biraatiin immootu biyyi Suudaan daangaa naannoo sakalaa Ethiopia waliin qabdu cufuun gabaafame. Suudaan daangaa bulchiinsa sakalaa Ethiopia waliin wal daangessitu cufuu beeksifte. Guyyaa kaleessaa eegalee Suudaan iddoolee Ethiopia waliin wal daangessitu keessa tokko kan ta'e daangaa bulchiinsa sakalaa cufuu ishee bulchaan bulchiinsa sakalaa Fattaahi Al-Rahmaan Amiin ibseetii jira. Tarkaanfiin kun wal dhabdee mootummaa Ethiopia fi garee adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumamee ilaalcha keessa galchuun ta'uun ibsameetii jira. Qaamoleen nageenya naannichatti argamu qaamni kamiyyuu meeshaa waraanaa qabatee gara Suudaan akka hin seenne xiyyeeffannoon akka hordofan ajaja dabarsaniitii jiru. Haalli nageenya waadaa Al-Heeliyoo xiyyeeffannoon qoratamuu akka qabu ajajni darbeetii jira. Haa ta'uutii lammiilee nagahaa hirkattummaa barbaacha gara Suudaan imalan kan simatan ta'us yeeraniitii jiru. Haala kana ilaalcha keessa galchuun ajajni darbeen seeraan hojiitti akka hiikamu koreen addaa hundaa'u bulchaan naannichaa Fattaahi Al-Rahmaan Amiin ibseetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed biyyoota ollaa wajji waliigaltee cimaa uumuudhaan Tigraayin kallattii afraniinuu marsee isaan haleeluu akka heduu gabaafameetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lolli deemaa jiru kun nagahaan akka xumuramu lolichi hamma danda'ameen dhaabatee nageenyi akka bu'u hawwaa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo hundi keessanii lafa jirtanii lolli kun akka dhaabbatee nageenyi bu'u hawwuu hin dagatinaa. Lolli badaadhaa, lolli biyya hiyyoomsaa, lolli biyya deegsaa, lolli lubbuu namaa nyaataa. Kanaaf hundi kun akka oolu
du'aa'ii kadhachuun dagatinaa jechaa odeeffannoon ammaa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma odeeffannoo biraatiin deebi'ee hanga walitti dhufnutti turtii gaarii isiniif haa taatu.